Harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota fi daawwattoota TV Mo'aa irraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya oduu waliin Anmeeroon Lammiiti. Walga'iin idilee 11ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa taa'ame. Walga'ii idilee 11ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa taa'amaa tureen ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaadotaa fi gaaffilee ka'aniif deebii kennan. Walga'ii kanarrattis gaaffileen hawaas dinagdee, nageenya, misoomaa fi kanneen biroo miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa dhiyaatanii jiru. Kanaanis gaaffilee nageenyaa mirkaneessuu irratti ka'aniif Dr. Abiy cichoominaan irratti hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Dhimmoota miidiyaa waliin wal qabatee jiruunis miidiyaan akkuma bilisummaa qabu dirqamaa fi itti gaafatamummaa qaba kan jedhan muummichi ministeeraa yoo kun eegamee hojjetame miidiyaan gahee isaa sirnaan bahaa jedhanii jiru. Bakka bakkatti socho'uun jiraachuun mirgaa ta'us Finfinnee iddoo jeequmsaa taasisuu qabna jechuun karaa qindoomeen kanneen biyya keessaa hanga biyya alaatti caasaa diriirsuun socho'aa jiraachuu Dr. Abiy ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa hojii hojjetan hunda odeeffannoo irratti bu'uureffachuun hojii dursaan hojjetaniin jeequmsaa ittisaa jirra jedhanii jiran. Ka'umsarra hanga ga'umsaatti deeggaramuun meeshaa waraanaa baachuun gara Finfinnee warra seenuuf jedhan erga seenanis to'atamuun jeequmsa ittisuun danda'amus gamanumaan ibsanii jiru. Ayyaanota irratti ammoo durgoo kaffaluun gara jeequmsaatti nama bobbaasuun ni jira kan jedhan Dr. Abiy nageenya eeguun kun cimee kan itti fufuu ta'uu fi lammiilee nagaa nageenya isaa eeguun kan rakkoo qabu daangessuuf to'achuun cimee kan itti fufuu ta'us eeranii jiru. Miseensonni mana marees kanneen maafan maqaa balleessuu dhabe jedhanii wawwaataniif gurra kennuu hin qabu irratti dammaquu qaba jedhameera. Kana malees hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an waliin mari'achuuf koreen hundaa'ee hojjetamaa jira jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ji'a kana keessa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO yookiin mootummaan shanee jechuun kan waamu qunnamuuf irra deddeebiin yaalanii argachuu akka hin dandeenye kan himan Dr. Abiy mootummaan waraanni du'aa fi buqqaatii lammiilee hedduuf sababa ta'e kun karaa nagaa fi mariin furuuf kutannoo qabaa jedhan. Dubbiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kun erga baatii tokko dura waamichi araaraa dhiyaate booda dhagahame. Koreen nageenyaa sadarkaa pireezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaatiin durfamu hundeeffamuu fi hojiin hojjetamaa jiraachuus eeruun waan jiru mootummaan isaanii akka ifa godhu himaniiru. Gama biraatiin miseensi paarlaamaa Kiristiyaan Taaddala lammiileen sababa eenyummaa isaanii humnoota mootummaan ajjeefamuu fi hedduun ammoo humnoota alaan weeraramuu eeruun gaafatan. Nageenya lammiilee fi birmadummaa biyyaaf sodaa guddaan mootummaa isin dursitanidha. Isin mootummaa keenya biyya ijaarra jechuu malee miti jedhaniiru. Aangaa'onni rakkoo guddaa yoo uuman gaaffiin yoo itti hedduummate fedhaan aangoo gadhiisu isin kanaaf qophiidha jechuunis gaafatanii jiru. Dhiittaa mirga namoomaa mootummaa keessan raawwatetti gaafatamuuf qophiidha jechuunis dabaluun gaafataniiru. Dhimma miseensi paartii mormituu Abiin bakka bu'uun filamanii kanarratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebii kennaniin hunda keenya ilaallataa jedhanii jiru. Mootummaa kana kan kuffisu yaada salphaa fi hin bilchaanneen osoo hin taane yaada gabbataa ta'ee nama qabatee dhiyaatedha jechuun dhimma yaaddoo mootummaa humnaan kuffisuu irratti yaada kennaniiru. Gaaffii aangoo gadhiisuu isaan irratti ka'eef wayita deebii kennan ammoo itti gaafatamummaan yoo jiraate kan hunda keenyaatti an qofaa kiyya addatti waan raawwadhu hin qabu jedhaniiru. Abbaan aangoo uummata kan kennus kan fudhatus uummata kan jedhan Dr. Abiy kanaafuu nuti mana maree kana keessatti waan waliin falmineef wanti ta'uu hin jiru yaada filatamaa uummataaf dhiyeessuudha maddi aangoo jedhanii jiru. Aangoon korojoodhaan malee kennii fi fuudhuun mitiis jechuun itti dabaluun himanii jiru. Dabalataanis muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf dhimmoota dinagdee ilaalchisuun ibsa taasisaniin dinagdeen addunyaa rakkoolee garagaraan qoramaa jiraachuu eeranii jiru. Ka'umsi qaala'insa jireenyaa idaan ol ka'uu gatiin qabeenyaa hir'achuu galiin hir'achuu fi kufaatii dhaabbilee maallaqaa ta'uu ibsaniiru. Biyyoonni hedduun idaa kaffaluuf rakkachaa jiraachuus eeraniiru. Sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas COVID-19 qaala'insi jireenyaa hammaachuun biyyoota addunyaa hedduu miidhuu kaasaniiru. Qaala'insi jireenyaa akkuma COVID-19 rakkoo hammaataa ta'uu ibsuun haalaan irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Rakkoolee guddina Itoophiyaa qoran keessaa tokko idaa liqaa ta'uu ibsuun rakkoo kana
furuuf hojiileen hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Rakkoon biraa guddina biyyattiitti qormaata ta'e qaala'insa jireenyaa ta'uu eeruun qaala'insi gatii Itoophiyaatti waggootan 20 darbanitti walitti fufiinsaan guddachaa dhufuu kaasaniiru. Rakkoo kana hir'isuu oomisha irratti xiyyeeffachuun dhiyeessii guddisuu, hiyyummaa hir'isuu, magaalotatti giddugaloota nyaataa babal'isuu fi maaddii qooduu irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasanii jiru. Muummeen ministeeraa balaa hongeef deebii mootummaan kenne lammiilee baraaruu ibsan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gitaa balaan hongee mudateetiin hojiilee bal'aan utuu hin hojjetamne lammiileen hedduun akka miidhaman dubbatan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimmoota garaagaraa irratti gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniif ibsa bal'aa kennaniin Itoophiyaa naannawaa tokko tokkotti hongee mudatee ilaalchisee hongeen mudate miidhaa garaagaraa hordofsiisuu kaasanii jiru. Kunis hongeen gara beelaatti akka hin ceene mootummaan dhaabbileen tumsitootaa fi hirmaannaa uummataan hojiilee bal'aan hojjetamuu ibsuun kanas muummeen ministeeraa galateeffatanii jiru. Biyyattii naannawaa tokko tokkotti gita hongee mudateetiin hojiileen utuu hin hojjetamne lammiileen ni miidhamu turanis jechuun dubbatanii jiru. Akka Dr. Abiy Ahmed ibsanitti gama mootummaan naannolee 3tti godinaalee 10 fi aanaalee 61tti deeggarsi dursaa barbaachisutti lammiilee miliyoona 3.6 dhiyaateera. Akkasumas naannolee 8tti kan argaman godinaalee 32tti lammiilee miliyoona 6 deeggarsi akka dhiyaatuuf taasifameera. Booranaa ilaalchisuun naanno'ichi lafa bal'aa akka qabuu fi rakkoon bishaan qofaa akka ta'e eeruun rakkoo kana bu'uureffachuun akka hojjetamus ibsaniiru. Bara dhufus naannoleen kunneen deeggaramuurraa gara deeggarsa taasisuutti akka ce'an amantaa qaban ibsaniiru. Barattooti miliyoona 6tti siqan sooramaa jiraachuun ibsame. Sadarkaa biyyaalessaatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa miliyoona 5 fi 702 fi 730 sooramaa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksise. Ogeessi garee tajaajila misoomaa fi soorata mana barnootaa ministeera barnootaa obbo Abdiisaa Roobaa akka himanitti ministeerichi dhaabbilee michuuwwan waliin ta'uun sadarkaa biyyaatti barattoota miliyoona 9 fi 174 sooruuf karoorfame yeroo ammaa barattoota miliyoona 5 fi 702 fi 730 sooraa jiraachuu ibsanii jiru. Sooramichi Finfinnee dabalatee naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Gambeellaa akkasumas Dirree Dhawaa fi Hararitti gaggeeffamaa jiraachuu himanii manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sagantaa sooruu keessatti eegalame 30,000 fi 365 qaqqabuusaa obbo Abdiisaan ibsanii jiru. Manneen barnootaa 30,000 fi 365 keessaa 15,000 fi 56 baajata mootummaatiin 15,000 fi 309 ammoo dhaabbilee michuuwwaniin kan deeggaraman ta'uu himanii jiru. Tajaajilli elektirikii Finfinnee hojjettoota 909 irratti tarkaanfii naamusaa fudhachuu beeksise. Hojii raawwachiisaan olaanaa tajaajilichaa Dr. Gabayyoo Likaasaa ji'oota 6 darbanitti hojjettoota 909 fi hooggantoota rakkoo naamusaa qaban irratti tarkaanfii fudhachuu ibsan. Kanneen keessaa 15 hojiirraa gaggeessuun 16 ammoo hoogganummaarraa kaasuu fi kanneen biroo adabbii miindaa fi akeekkachiisaa kennuu himaniiru. Dhaabbaticha gara dhaabbata ammayyaawaa jijjiiruuf hojjetamaa jiraachuu Dr. Gabayyoon himanii hanqinni dhiyeessii meeshaalee rakkoo naamusa hojjettootaa biratti uumameef sababa ijoo akka ta'e gamaaggamuu dubbachuun isaanii gabaafamee jira. Naannoo Tigraayitti talaalliin ittisaa dhibee gifiraa kennamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerichatti itti gaafatamaan deeskii talaallii dubartootaa fi daa'immanii Malkaamuu Ayyaalaw akka himanitti naannichatti duula kenniinsa talaallii dhibee gifiraaf talaallii gahaan ergamuu ibsanii jiru. Naannichatti talaalliin kun bitootessa 18 bara 2015 irraa eegalee kennamaa jiraachuu eeruun tajaajilli talaallichaa walta'iinsa dhaabbata fayyaa addunyaa fi yuuniseefiin kennamaa jiraachuun ibsameera. Duulli talaallichaa guyyoota 12 kan turuu fi daa'imman 831 oliin ga'uuf karoorfamuun ibsameera. Sadarkaa biyyaalessaatti duulli kenniinsa talaallii dhibee gifiraa muddee 13 hanga muddee 22 bara 2015tti kennamuun isaa ni yaadatama.
Kenniinsi tajaajila paaspoortii ariifachiisaa yeroof addaan cituun ifoome. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa kenniinsi tajaajila paaspoortii yeroo ariifachiisaa yeroodhaaf addaan cituu beeksisee jira. Tajaajilichi kenniinsa tajaajila paaspoortii idilee dabalataan kenniinsa tajaajila paaspoortii ariifachiisaa waajjira olaanaa fi dameelee waajjirichaa naannolee 11tti argamanitti bifa yaaliin kennaa turuu yaadachiisuun yeroo ammaa dhimmattoonni humnaa ol baay'achuudhaan walqabatee sanadoota waliin dhahuun uumamuun eerameera. Kana malees tajaajilamtoonni tajaajila argachuuf halkan wayita gara tajaajilichaa dhufan namoonni dhuunfaa seermaleeyyiin tajaajilamtootaa fi kenniinsa tajaajilaa irratti rakkoo uumaa jiraachuun ibsameera. Kanaaf dandeettiin keessummeessuu fi rakkooleen biroon hanga sirreeffamanitti kenniinsi tajaajila paaspoortii ariifachiisaa waajjira olaanaattis ta'ee waajjiraalee dameetti yeroof addaan cituun ibsameera. Tajaajilamtoonni imala ariifachiisaa qaban waajjira olaanaa qofatti ragaalee isaanii dhiyeeffachuun hojimaata kanaan dura ittiin hojjetamaa tureen bitootessa 20 bara 2015 irraa eegalee kan keessummeeffaman ta'uu beeksiseera. Tajaajilamtoonni daldaltoota seermaleeyyii irraa akka of eeggatan tajaajilichi gamanumaan yaadachiiseera. Tajaajilli kenniinsa paaspoortii idilee adeemsuma kanaan dura tureen kan itti fufu ta'uu ragaan tajaajilicharraa argame ni mul'isa. Kooriyaan kaabaa boombii niwukilaraa qabaachuu agarsiifte. Kooriyaan kaabaa yeroo boombii niwukilaraa misaayila fageenya gabaabaatti hidhamee dhukaafamuu danda'u agarsiiftee jirti. Biyyattiin yeroo dheeraaf boombii niwukilaraa bakkeewwan waraana Kooriyaa kibbaa rukutuu danda'an akka qabdu dubbataa turteetti. Suuraan gaazexaa biyyattii irratti gaafa kibxataa ba'es Kooriyaan kaabaa boombii niwukilaraa qabaachuu yeroo jalqabaaf ifatti kan mirkaneessedha. Haa ta'u garuu hanga Kooriyaan kaabaa boombiiwwan niwukilaraa kana keessaa tokko isaa dhukaastee yaaltutti dhugaa yookiin soba ta'uu isaa adda baasuun rakkisaadha. Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa shaakala waraanaa guddaa waliin taasisuu isaaniif akka isaan adabdu Kooriyaan kaabaa beeksifteerti. Kooriyaan kaabaa tarii yoo haleellaa bante akkamitti to'achuu akka danda'an irratti biyyoonni lamaan shaakala waraanaa taasisaa turaniiru. Kun ammoo gaggeessaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong waan gammachiisu miti. Shaakala Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa taasisan mormuu ishee agarsiisuuf jecha Kooriyaan kaabaa misaayila fageenya gabaabaa giddu galeessaa fi dheeraatti dhuka'uu danda'an furguggisaa turteerti. Torban lamaan darbe keessa Kooriyaan kaabaa misaayila baalistikii ardii qaxxaamuruun Ameerikaa bakka barbaade rukutuu danda'u dhukaaftee jirti. Misaayiloota kana ammoo doonii waraanaa galaana jala deemuu fi kuusaa lafa jalaa irraa dhukaaste. Akkasumas waraanni biyyattii boombii niwukilaraan buufata xiyyaaraa waraana Kooriyaa kibbaa akkamitti rukutuu akka danda'u irratti shaakala geggeesseera. Dabalataan ammoo Kim Jong diroonii galaana jalaa boombii niwukilaraa furguggisuu danda'u ifa godheera. Kun ammoo dambalii galaanaa dooniiwwan waraana diinaa mancaasuu akka danda'u ibsite biyyattiin. Amma immoo boombiiwwan niwukilaraa misaayilatti hidhuun furguggifaman addunyaatti agarsiiftee jirti. Daawwattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan ture. Oduu waliin Almeeroon Lammiin ture. Qophiilee TV mo'aa hafan kanneen biroo waliin turtii gaarii.